dubartoonni keenya ofeetu ijaaban kan naamusa islaamaa eeggatu adabaan garuu dibdiin bakka hin taane nama dhaabaa uzriidha jedhamu sitti yaadamuu qaba har'a ilmaan dhalachuu baakii mallaadhuu qaba hawaasni keenya meenyuun achi qaba hin jiru hambatu ol qabee qaqqaba dibdiin kun wallabaa keenya kana laala arganne ergamaa jaala namni facaafatiin biqila maaleegaa akka silaa feenuu ittan siifa keegaa silaa waan dubartuma beeka keenya waasni bal'aan barumsatti deegaa silaa barree faayidaa taana lawulluun zeegaa har'a manni keenya harka namaa eegaa hambaa biraa beekaa keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala beekumsa walitti qabuutoo dandeenyu baruuf barsiifachuu wanni dhiibne teenyuuf namni borummata tajaajilu eenyu har'a kunoo biyyaaf waa gochuu hin dandeenyu kaleessan baranneef takaalamne teenyu yaabbooleewwan kiyyaamee wala dhageenyu dibdeen nu mudannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla arganne ergamaa jaala beekumsa dhuunfannee diinii qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne islaamummaa qabna diiniifis daawaafis yoos bu'aa qabaanna uumama ilaahiin nutti mee quraanan ilmii shari'aatiif kan idilee qabaannan teknooloojii amma barree fayyadamna faayidaa argannaa duniyaa akhiraaf tola arganne ergamaa jaala kallattii nuuf laaffee qorannee qaroomna hunduu bu'aa qaba hundumaa taajamna sooshoolojii jedhan hawaasa qoranna arteedhaaf hoguma gaazexeessaa taana injineera taane biyyattiin jaarranna taarika ummata dabre beekuu feena kun hundinuu eegaan immoo eenyuneeyna yoo baranne hamaaf gaarii addaan beeyna khayreettiin kuufannee bortaan abbaa seena kun waan fagoo seenaa guyyaan as deemaa bula arganee ergamaa jaa